Kuni maali? Kunoo? Isinoo? Gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo. Daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin biraa ga'u isiniin jecha bakka itti argamnu Adaree Biyyoo yookaan Harare. Ijoolleen wajji argamnu tuni garee yookaan tuuta gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo kan magaalaa Adaree Biyyoo keessatti argamu. Ijoolleen tuni dhaloota Abubakar Muusaati, dhaloota Abdii Qopheeti. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa Adaree Biyyoo keessatti aadaa Oromoota Harargee qofa osoo hin taane aadaalee godinoota Oromiyaa hunda bira dabranii hanga sadarkaa aadaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa beeksisuu irratti hojjechuu irratti ijoollee qooda guddaa fi shoora guddaa bahachaa jirtudha. Nuti immoo akka hawaasaatti, akka naannootti, akka biyyaattis kan nurraa eegamu ijoollee tana waan isaan barbaadaniin utubnee bira dhaabbannee jajjabeessinee akka isaan sadarkaa kana caalaa deemanii aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo fi Itoophiyaa illee hanga gaanfa Afrikaatti mul'isanii jajjabeessuutu nurraa eegama. Harargee keessatti goota tokko akka malee wareegamee jira. Maaliif reeffi isaallee nawwaacha dhabee reeffa boraabeessi nyaatee jechuudha. Goonni keenya Abubakar Muusaa wanti inni itti gaafa san bineensaan itti nyaadame alagaadhaan itti doorsifamee itti du'e aadaa keenya guddisuu irratti. Seenaa inni gaafa san akkasitti ta'e nu waliin taane nu jajjabeessanii nuti bakka takkatti tokkummaadhaan aadaa tana bakka isiin jirtu bakka isiin itti cabxe waliin haa kaasnuun dhaamsa fayyada. Amantaan amantaa, aadaan aadaa. Hawaasni tokko aadaa malee yoo jiraate hawaasa eenyummaa isaa hin beekne waan ta'eef eenyummaa isaanii kabachiisuufitti jiraachisuufitti deebisanii dhaabuu irratti jiran waan ta'eef hawaasni kun akka bira nu dhaabbattan. Aadaan eenyummaa dhogguu jaan aadaan namni osoo afaaniin ani abalu jeen dubbanne yoo uffate qofa himti. Amma ijoollee tan akkana ilaaltee akka isaan Oromoo ta'an namni hin beekne ni jira osoo maqaan himne jechuudha. Wanni hawaasa kanaaf qabnu aadaa fi afaan kana. Kanaafuu aadaan qaama keenyaatillee wabii saba keenyaa aadaa fi afaan keenya waanjoo saba keenyaa aadaa fi afaan keenyaa waanjoo jira. Dhaadannoo gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromooti. Gumiin tun YouTube chaanaalii mataa isii qabdi, TikTok mataa isii qabdi. Sooshaal miidiyaa irratti aadaa beeksisuudhaan rogaa artii Oromoo Harargee cabarra jirtu tana wallaanuuf dhaloota irratti waan dalagu jiruuf mana barumsaa irraa haa jennee eegallee irra ijaarree eega hundooyitee waggaa 6 deemti. Waggaa anis eegaan itti dabalamee waggaa 3 kana keessatti fooyyee gurguddoo keessa jirra. Hatta sadarkaa ifiif dandeenyee kilipii mataa keenyaa hojjechuu artistiilee keenya sappoort goonee sagantaa kana qopheessinee akka isaan irratti hirmaatanii hojiin isaaniitillee hawaasaa wajji wal qabdu godhuu danda'amee jira. Inshaallah fuulduratti namoonni akka keessanii jajjabaan kun hojii tana akkanatti rikomandu nu godhuun hedduu nu jajjabeessiti, hedduu galatoomi waan warri dhaabicha kana gurmeessaa galatumanii uummata Oromoo ta'ee uummata kana gargaaru qaama harkaanis afaaninis miilaanis bira dhaabbatanii akka gargaaraman dhaamsa dabarsaa. Ijoolleen tun akka baabiiftuu Harargee kanatti ijoollee haalaan abdii fuulduraafillee abdii ibira dabartee artistootaaf sabaafillee bu'aa buuftu. Halkan ofii carraaqan akkasumatti ifii qofa osoo hin taane akka maqaa isaanii hawaasa kanaaf jiraatan, saba kanaaf jiraatan. Saniifuu sabni kunis bira dhaabbatee bakka silaa isaan yaadan sana osoo gahiin dhaamsa dura. Eebbisaa addunyaa inni seenaa fi aadaa fi afaanii fi hin beekne bishaan gabatee irraati jedhanii. Kanaafuu namayyuu Oromoo kan ta'e hundinuu kottaa afaan keessan, duudhaa keessanii fi aadaa keessan gama sanyaatiin gama gartee akka sanyaatitti gama sanyaa kottaadha. Aadaa keessanii fi afaan keessanii fi haa barannoo haa guddisu. Aadaa jaalachuun if jaalachuudha. Aadaa jaalachuun biyya jaalachuudha. Uummata jaalachuudha. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa jabaadhaa bagaan isin harkee waan hin danda'uun anis miseensa keessanii kana arraboon.